أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله كوني برنوتك إنا حروفا يوكان القاعدة النورانية درسي تقفى الرجرة درسي تقفى كتا لما فاتي درسي تقفى كتا لما فاتي Darsii tokkoffaa irratti kaleessa hanga ta'e ilaallee jirra. Fakkeenyaaf warri adii qara'uu jiruu fi warri makrajaa hundinuun barata waan ta'eef durarratti warra adii qara'uuf hanguma qubee isaa qofa dubbisnee hanga dhumaatti dubbisne makrajaa qaxxoonee sirreessine. Warra kaan immoo iddoo bahinsaa jaarma isaa eenyu wajjin akka jaarmu hunda isaatu ilaallee turre. Arras kutaa lammaffaa arra immoo kan irraa hafe makhraja isaati baranna jechuudha. Kanaaf bismillahir rahmanir rahim akkuma aadaa godhannee dura hin dubbisnaa, achi booda waan sanarraa hafe irratti dubbanna jechuudha. Bismillahir rahmanir rahim. الدرس الأول فردست حروف الهجاء المفردة ألف باء تاء ثاء حرفي سجلي كبا Qubeen kun warra afura qabuu fi kan afura hin qabne qaba. Fakkeenyaaf taa saa jarri kun afura qaban. Taa se jennu kan taa saa jiim jiim haa khoo daal ذال را ذا را بريتشتي فردسو قبدا را ذا سجلي سفيرة جدا صفة كيسة سفيرة سجلي فوريسو الذكا جلو كان ذا سين شين صاد ضاد قا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا أما qubee kana akkanatti bareechinee jechuudhaaf maaltu nu barbaachisaa? Makhraja isaa beekuu bakka qubeen kun irraa bahe. Qubee kana bakka inni irraa bahe mee ilaallaa darsii irraa keessatti. Qubeen kun bakka irraa bahe. Maaliif jennaan wanta tokko jechuudhaaf bakka inni irraa bahe sana yoo beeyte bareechitee jetta. Fakkeenyaaf haa jedhii siin jedha. Haa fi haa namni addaa baasuu hin beeku bareechi. Maal wallaale jennaan iddoo inni irraa bahu wallaale. Fakkeenyaaf haan eessarraa ba'a achirraa ba'a. Haan eessarraa ba'a asirraa ba'a. Bakka inni irraa bahu sanarraa baasi yoo jedhan irratti leenjistee dhufti. Yoo cal jenneetuma haa fi haa gargar baasi jenne osoo iddoo isaan beekin dhukkuba isuun qoratii yoo kiniina namaa kennane maal ta'a? Kiniineen sun hin fayyada? Hin fayyadu. Biqilee isuu raajii si kaasee doktorri tokko raajii si kaasee dhukkubni kee kana jedhee qoricha siin kennin cal jedheetuma qoricha silaa cuggarraa namaa kennanu bowwuu mataati yoo kennan bu'aa qaba hin qabu. Biqilee makhraja isaa beekuun barbaachisaadha. Warrumtiin adii qaraatan bareechitanii yoo hordoftan isin fayyada. Warri adii qaraatan akka nama duratti isinii jedhe kana haala sanaan qaraatan bareechitanii isa boodan an dubbadhu kanas yoo dandeessan itti dabalatan
Digalee akkasi. Warri immoo duraan fixee jiru isa boodaa kanaan walitti qara'a jechuudha. Amma makhraja isaa ilaalla. Makhrajni kuni makhrajni qubee kun bakki irraa bahu makhraja jechuun bakka qubeen irraa bahu. Bakki qubeen irraa bahu kuni akkaataa lamatti baasnee ilaalla gam tokko. Akkaataan lamaan suni afaan arabiffaatiin muhaqqaqii fi muqaddar jedhaniin. Muhaqqaqii fi muqaddar dura osoo achi hin geenye bakki qubeen irraa bahu qubeen kun afaan namaa kana morma namaatii oli silaayyuu mormumaa oli sanaa gadi hin bahu. Morma namaatii oli. Morma namaatii ol makhrajni qubeedhaa bootaa meeqarraa ba'a? Bootaa meeqarraa ba'a? Isaan hundinuu iddoo irraa bahan qaban. Hundi isaaniitu iddoo irraa bahan qaban hundi isaaniitu. Makhrajni bakka 17 baha jedhan. Makhraja afaan namaa kun keessi bakka durarratti makhraja bakka shanitti qoonnee ilaalla. Makhraja aammaa fi khaasaa jennaan jira. Makhraja aammaa fi khaasaa jennaan jira. Makhraja aammaa fi khaasaa durarratti bakka lamatti baafna makhraja kan. Makhraja aammaa, makhraja khaasaa. Akkas jechuun makhraja aammaa isa jedhan makhraja waliigalaa jechuudha. Makhraja waliigalaa kuni 5 qaba. Makhrajni aammaa inni jedhanu bakka 5tti baafna. Tokkoffaan jawfii. Keessuma hawaa afaanii kana jechuudha. Hawaa afaanii kanaan jawfii jedhan. Siigalee jawfii. Lammaffaan halqii jedhan afaan arabiffaatiin. Halqii jechuun laagaa yookaan kokkee jechuudha. Kokkee. Sadaffaan lisaana arrabarraa bakka inni irraa bahu arrabarraa qubee bahu. Siigalee hidhii lamaan shafataan jedhan hidhii lamaan bakka inni irraa bahu. Afur khayshuum funyaan keenya irraa bakka inni irraa bahu. Jarri shanan kuni makhraja isa waliigalaa jedhan. Makhraja khaasaa jennaan jira. Makhrajni khaasaa kuni makhraja kophatti irraa bahu. Fakkeenyaaf jawfii irraa makhraja jawfii isa jennu isa duraasan jawfii shananuma kana keessatti qoonu. Shanan irraa jawfii inni jedhanu hawaadhuma afaanii kana keessaa kan bahu hurufa maddii sadeen waawu maddiyyaa aliifa maddiyyaa fi hurufa maddii sadeen sana jechuudha. Hurufa maddii sadeen waawu maddiyyaa yaa maddiyyaa aliifa maddiyyaa isa jedhan. Jara sadeentu keessa afaaniitii ba'a jawfiirraa. Siigalee ammoo halqiidha lammaffaan makhrajni halqii. Halqii kan jennuuni laagaa keenya suni qubee meeqatu achirraa baha? Laagaarraa qubee 6 irraa baha. Fagoo laagaa jennaan jira. Laagumti sun bakka 3tti baha. Fagoo laagaa jennaan. Fagoo laagaarraa eenyutu baha? Hamzaa fi haa'ii. Hamzaa fi haa'iitu achirraa baha. Haa ka jennu. Fagoo laagaa keenya gara qomaatti gadi dhihaate. Fagoo laagaa kan jennuun qomaatti gadi dhihaate. Ha achirraa baha. Walakkaa laagaa jenna ammas. Walakkaa laagaa eenyu baha? Aynii fi haa bakka tokkorraa bahan. Aynii fi haa walakkaa laagaarraa bahan. Dhihoo laagaa keenya gara afaaniitti gara arrabaatti as dhihaatuun dhihoo laagaa jenna. Ghaynii fi haa wajjiniin bakka tokkorraa bahan. Siigalee amma inni lammaffaan arraba. Arrabni kuni makhraja qubeen isarraa bahu baay'inaan yoo tokkuma ta'u mataa isinii malee hunda dubbachuunis nama rakkisa. Fakkeenyaaf fagoo arraba gama laagaa keenyatti achi dhihaaturraa eenyutu baha? Qoofiitu baha. Qoof fagoo arrabaarraa baha qoofiin. Qoo jennee qaaf irraa bicuusi fagoo arrabaa ta'e qaaf irraa bicuu asiqee immoo kaaftu baha. Kaafiitu baha. Siigalee kaafii achirraa baha. Ammoo eega walakkaa arraba keenyaa walakkaa arrabaarraa eenyutu baha? Jiim, shiin, yaan walakkaa arrabaatii baha. Ammoo
Daarii moggaa yookaan daarii yookaan cinaa arrabaarraa moggaa lameen arrabaarraa kan bahu daadiitu baha. Ammas dhuma arraba keenyaarraa laam achirraa baha. Arrabuma keessa jirra hammallee arraba keessaa hin baane qubee arraba keessaa bahan bootaa isaatii wajjin. Laamiitu baha. Eega daadiitti aanee dhuma arrabaarraa baha laamiin. Akkasuma laamitti aanee ammas dhumuma fiixee yookaan fiinxa arrabaatii wajjin laamirraa as siqee xiqqishoo nuuntu baha. Ammas nuunitti aanee fiinxa arraba keenyaatii fi duyda arraba keenyaa dabalatee raatu baha. Siigalee san ammas arraba irraa ammallee hin baane. Fiinxa arrabaatii fi ilkaan keenya isa gubbaa hundee ilkaan keenya gubbaa irraa eenyutu baha? Qaa fi taa fi daaltu baha. Akkasuma fiinxa arraba keenyaatii fi fiinxa ilkaan keenyaa irraa eenyutu baha? Voo taa daaltu baha. Ammas fiinxuma arrabaa kanarra jirra. Dhuma fiinxa arrabaatii fi ilkaan keenya jalaa bal'ina ilkaan keenya jalaa keessaa eenyutu baha? Siinii fi zaa fi soodiin jarri sadiin bakka sanii bahan. Akkasuma fiinxa ilkaaniitii fi keessa hidhii keenya jalaarra faatu baha. Afaan keenya hidhii keenya lamaan immoo baa fi miimii fi waawutu baha. Siigalee sanaa jechuu makrajni isaa isa kana. Amma tokko tokkotti si haa himu. Isa kana immoo yoo barreeffachuu barbaadu. Amma alif eessarraa bahe hubadhaa amma immoo as deebi'aa. Fakkeenyaaf asimarraa. Alif eessarraa baha? Alif eessarraa baha? Keessa afaaniitii baha. Baan eessarraa baha? Yedduu hidhii lamaaniitii baha. Taan eessarraa baha? Fiinxa arrabaatii fi hundee ilkaan keenya gubbaatiin baha. Taan eessarraa baha? Fiinxa arrabaatii fi fiinxa ilkaan keenya gubbaarraa baha. Jiim eessarraa baha? Walakkaa arraba keenyaatii baha. Haa eessarraa baha? Walakkaa laagaarraa baha. Hoo eessarraa baha? Laagaa keenya gama arrabaatti asaanee achirraa baha. Daal eessarraa baha? Fiinxa arrabaa hundee ilkaan keenya gubbaa. Daal fiinxa arrabaa fiinxa ilkaan keenya gubbaa. Raa eessarraa baha? Fiinxa arrabaatii fi duyda arrabaatii wajji. Zaan eessarraa baha? Dhuma fiinxa arrabaa bal'ina ilkaanii keenya kan jalaa keessaa baha. Siin eessarraa baha? Bal'ina arrabaatii fi fiinxa ilkaan keenyaatii fi jala bal'ina ilkaan keenya gama keessaa achirraa baha. Zaa fi siin tokkuma wal fakkaata. Shiin eessarraa baha? Walakkaa arrabaarraa baha. Saadiinoo fiinxa arrabaa jala bal'ina ilkaan keenya gama keessaatii baha. Boodiin eessarraa baha? Boodiin makrajni isirraa bahu bareechina. Boodiin kuni hurqubee arabaa keessaa inni jabaan boodi jedhan. Boodiin eessarraa baha? Bal'ina arraba keenyaa gama mirgaatii fi gama bitaarraa baha. Fiinxa arrabaa hundee ilkaan keenya gubbaa. Fiinxa arrabaa fiinxa ilkaan keenya gubbaa. Ayin walakkaa laagaa. Ghayn dhihoo laagaa. Faa eessarraa baha? Fiinxa ilkaan keenya gubbaatii fi keessa hidhii keenya jalaatii wajji. Faan. Qoof eessarraa baha? Dhihoo laagaa achirraa baha. Kaaf dhihoo laagaa qaafitti aanee qaafii gaditti. Laam eessarraa baha? Dhuma arraba keenyaarraa. Miim yedduu hidhii lamaanii. Nuun eessarraa baha? Fiinxa arrabaa makraja laamitti aanee nuun achirraa baha. Waaw eessarraa baha? Yedduu hidhii keenya lamaanii. Haan eessarraa baha? Fagoo laagaarraa. Hamza fagoo laagaarraa. Yaa walakkaa arrabaarraa baha.
isa kana gabaabinumaan hanga kana bareechitanii makhraja jechuun isa kana iddoon irraa bahu hundasaa akka waliigalaattis eenyutu wajjiniin bahaas isinii himeera tokko tokkotti isinii himeera haffaza rabbi isinii halaaffisuu kanaaf akkas warri haaraan immoo aadii baraatan akkaataan dura dubbisan dubbisa isaa bareechitanii dubbistanii qaraatanii barakallahu fiikum هذا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبا ريكوردي ريكوردي دابا وأنا ما